Salaamu alaikum. Akkam nagaa. Mucaa wahiitu mana fooqii wahii keessatti kiraa qabate. San booda meeshaa isaa guuratee fooqiin baay'eetti tole. Ganama subii gara hojiititti deemuudhaaf gadi bu'ee balbala alaa dura yeroo bahuudhaaf ta'u mucaa wahii dhaabatee obboleettii isaa tana kaballaan asii achi oofaa jira. Takaan gara mirgaa takaan gara bitaa. San booda dhaqee harka isaa qabee maal gootaa dhuyte jedhee mucaa kana dhahee dhiitee deebisee jedhee ni ari'e. San booda mucattiidhaan maal keetii jennaan obboleessa kiyyaa jetteen. San booda ofirraa deeme. Guyyaa itti aanullee wayita bu'u mucaan kun qabee obboleettii isaa tana bitaa fi mirga olii gadi oofaa jira. Mucaan ammallee aaree bira dhaqee harka isaa qabee kaleellee siituma arge har'allee matumtaa jedheen mucaa kana korokkomee deebisee jedheen hin dare. Guyyaa sadaffaallee wayita bu'u mucaan kun obboleettii isaa qabee bitaa fi mirga jedhaanii jira. Aboo hin tumin dhiisii maal gootaa tumta ajjeesuufi jedhanii birmatan. San booda osuma akkas jedhuu ji'a tokko gahe. Guyyaa maraa isaatu marga. San booda guyyaa ji'a wayita gahu fooqiidha wayita gadi bu'u mucaan kun obboleettii isaa qabee bitaa fi mirga oofaa jira. San booda laalee seeqatee jedhee birmatare. Birmatare. Aadaa gadhee takkaa yeroo jalqaba arginutti aadaa sana balleessuudhaaf itti deemnee lolla. Laakiin adeemsa keessa yoo kutannoon keenya laafaa ka deemu ta'e aadaan sun si keessatti aadaa taatee hafte. Sima keessatti hafte yaani aadaan sun yoomiyyuu jijjiiruu hin dandeettu. Laakiin aadaa san jijjiiruudhaaf ammoo kutannoo akka yeroo jalqabaa sanitti kutannooma saniin yoo itti fuftu ta'e yeroo gabaabaa keessatti aadaa gadhee san dhiisuu hin dandeetta. Yookaan laaffisaa yoo deemte immoo aadaan sun si keessaa aadaa taatee hafti. Kana jechuun bookee hin ajjeesinii siin jetti. Arabni illee bookee hin ajjeesin araba jedhamu hin jedhan beeku almuhim jedhan. Bookee hin ajjeesinii siin jedhan. Bakka bookeen itti walitti qabamtu san yookaan bakka bookeen irraa dhuftu san goysii siin jedhan. Yimkin lagarraa dhufuu dandeetti. Yimkin bishaan walitti qabame irraa dhufuu dandeetti bookiin. Bakka bookeen irraa dhuftu san goggoysi malee bookee hin ajjeesinii siin jedhan. Kanaafuu aadaa gadhee wahii yoo qabaannu ta'e aadaa san balleessuudhaaf kutannooma jalqaba ittiin kaane saniin itti fufuu qabna. Yaani akkana yoo kaane akkanumatti itti fufuu qabna. Akkanatti kaane akkana yoo jenne ammoo akkasumatti hafna. Nagaatti.